Kana waan ta'eef gaafa laaltan dubbii Waaqayyo yaanni Waaqayyo kuni Phaawulosii fi Ximotewos waliin ta'anii gara waldaa warra Qolosaayis kanatti barreessaa jiraachuu isaanii argina. Taariif Ximotewos waldaa kana vizitii yookaan immoo dhaqee ilaale ta'uu danda'a. Phaawulos achi hin turre. Warra Qolosaayis kana akkuma yeroo darbe isinii kaase qaaman dhaqee hin argine. Garuu namoota waldaa kana dhaaban yaada waldaan kun irra jirtu erga hubatee booda Waaqayyoon yaada isaa gara waldaa warra Qolosaayis kanatti ergaa erge ta'uu argita sirra. Kanaaf har'a waan tokko yeroo hojjennu fakkeenyaaf waldaa keessatti haa ta'u bakka barbaannetti fedha Waaqayyootiin namni hojii tokko hojjetu gaafa arginu namni nama kana wajjin hojjetu namni nama kana wajjin tajaajilu kuni ergaa kana tajaajila kana lallaba kana ergama kana na wajjin hojjetaa jira. Obboleessa kooti obboleettii kooti yaada Waaqayyoo na wajjin tajaajila. Na wajjin lallabaa jira, na wajjin barsiisaa jira jennee namatti dubbachuudhaaf dandeenya jechuudha. Bara kana hin argitu yoo ta'e wanni dogoggoraa jiraata, wanni dogoggoraa haasaa ooluun irra jiraata jedheen yaadu. Wanni sirrii ta'e maali? Tajaajila yoo ta'e waldaa keessatti, tajaajila yoo ta'e bakka barbaadetti namni nu wajjin tajaajilu jira. Kophaa tajaajila miti. Nama tajaajila, namoota wajjin tajaajila, namoota wajjin barsiifna, namoota barsiifna, namootaaf kadhanna, nama wajjin kadhanna. Waldaa keessatti waldaa alatti fellowshipping Kiristiinaa namaa wal qabataa amantoota wal qabataa. Kanaaf Ximotewos haa ta'u nama gara biraa maqaa fedhe haa qabaatu bara kana namni wajjin tajaajilu tokko namni wajjin hojii Waaqayyoo fi xabaasuuf deemu tokko nu bira jiraachuu irra jiraata. Nama amanamaan hojii wangeelaatiin waamame kuni nama hojii wangeelaan wajjin hojjechuuf garaa kutate kuni nu wajjin jiraachuu irra jiraata. Namoonni akkasii yeroo hundayyuu nu barbaachisu. Yeroo hundayyuu namoonni akkasii waldaa kiristaanaa keessatti barbaachisoodha. Bara kana Waaqayyoon waldaa kiristaanaatti wanni inni kennu tokko namoota waldaa kiristaanaa keessatti namoota waldaa gaggeessa wajjin dhaabatanii waldaa tajaajilan waldaaf dhaabbannaa ta'an cimina ta'an gargaarsa ta'an karaa ta'an Waaqayyo waldaa keessa qaba. Hagam waldaan beekitee akka itti fayyadamtu Waaqayyoon haa beeku malee waldaa keessa jiru. Akkuma waldaa Qolosaayis keessa namoonni baay'een turan Phaawulos wajjin Ximotewos ture waldaa kiristaanaa keessa namootatu jiru. Buleeyyan keenya jiru. Buleeyyan dubartootaa buleeyyan dhiiraa waldaa keessa jiru. Xiqqaa guddaatti. Namoonni kun waldaa keessatti baay'ee barbaachisoodha. Namoonni kun fedha Waaqayyootiin tajaajilaa dhufan taanaan waldaan kiristaanaa namoota kana as baaftee waldaa keessatti akkaataattiin jaroonni kun hojii Waaqayyoon wajjin hojjetan karaa baaftee anatu barreessee jedhee dhaabuu hin danda'a ture. Ergaa kana gaafa laaltan yaada Waaqayyoo kana gaafa ilaaltan anatu isinii barreesse jedhee dhaabuu danda'a. Garuu Ximotewos wajjin isinii barreesse. Ximotewos kun nama amanama, nama Waaqayyoo, nama wangeela hojjechaa jiru ta'uusaa beeka. Kan jiru ergaa duubaa qaba yaada kana gaafa laaltan. Nagaa isaaniif dhaamuudhaan gaafa jalqabu ani Phaawulos garuu kophaa koo miti kan hojjechaa jiru. Ani kophaa miti kan tajaajilaa jiru. Nama amanamaatu na wajjin jira. Namni kun maqaan isaa Ximotewos jedhama. Har'allee akkuma kana dubbiin. Kophaa keenya fiigna taanaan bakka fagoo gahuu hin dandeenyu. Kadhannaa nu barbaachisa, gargaarsa nu barbaachisa, gorsa nu barbaachisa, dhaabbannaa nu barbaachisa, nama amanamaan wajjin tajaajilu nu barbaachisa. Karaa barbaadeen waldaa keessatti fellowship karaa barbaadeen yoo ta'e nama malee tajaajiluu hin dandeenyu. Namoonni wajjin tajaajilu kun garuu nama akka Ximotewos ta'uu isaan irra jiraata. Nama akka Ximotewos jechuun maal jechuudha? Namoota yaada Waaqayyoo fedha Waaqayyootiin wangeelan qophaa'an. Amma Ximotewos kun tajaajila gurguddaa tajaajilu isaa argina. Jalqabarraa akkamitti akka barate, akkamitti hojii wangeelaatiif akka qophaa'e, akkamitti Phaawulos jala taa'ee akka barate, akkamitti haati isaa isa barsiisaa akka turte ergaa wangeelotaa keessaa dubbifna waa'ee Ximotewos kana. Namni kun hojii wangeelaatiif nama qophaa'e ta'uu isaa argina. Umurii keetiin namni akkasiin tuffanne dubbadhu barsiisi of hin tuffatin jabaadhu jedhee konfiidensii isaa yeroo jajjabeessu yeroo kakaasu argitu ergaa Ximotewos keessatti. Maaliif kana ta'a? Namni kun dubbii Waaqayyooti irra jira. Ergaa Waaqayyooti irra jira. Karoora Waaqayyooti irra jira. Fedha Waaqayyooti irra jira. Yeroo nan lafa kanarraa deemte situ hojjeta, situ waldaa jajjabeessa. Akkanuma ammas bara kana abbootiin waldaa gaggeessaa jiran umuriidhaan kan sababa adda addaatiin waldaa keessaa yeroodha isaanii fixaa yeroo deeman namoota biraatti dhufaa deemu. Generationiin haaraan
namoonni akka Ximotewos waldaa keessa jiran taanani waldaan maal ta'uu dandeessi? Hin dhaabatti. Itti fufuu hin dandeessu. Amma rakkoon jiru tokko kana. Tajaajila warra fedha Waaqayyootiin namoonni har'a jiran jiraachuun isaanii waan gaarii ta'e ixaanee namoonni dhufan har'a qophaa'u isaan irra jiraata. Warra amma waldaa gaggeessan kana, warra waldaa barsiisan kana, warra waldaa nyaachisan kana jala taa'anii barachaa, isaan gargaara, isaan wajjin dhaabachaa, isaan utubanii qabuudhaan, isaaniif mirga isaanii ta'uudhaan hojii wangeelaa hojjechuudhaan gaafa namoonni kun hin jirre Waaqayyoon namoota kana mooxaansee gara isaanitti fidee waldaa isaa keessatti hojii wangeelaa akka hojjetu, hojii wangeelaa yookaan yaada wangeelaa kanarraa arginaa jechuudha. Kanaaf yaadni yeroo teenye ilaallu yaada baay'ee as keessaa baafnee irratti dubbachuu dandeenya. Kanaaf Waaqayyoon anatu barreesse, anatu ergaa kana isinii erge duwwaa jedhee sababni itti dhaabuu dadhabuuf kanaaf. Kanaaf jalqabumarraa ergaa warra Qolosaayis kana yaada Waaqayyootiin kana ergaa kan isinii erge Waaqayyo fedha Waaqayyootiin ergaan kun gara keessan dhufe yaada kootiin miti. Qulqulloota ergaa kana hubadhaa, ergaa kana dubbifadhaa, warra biraatti illee dabarsaa. Na wajjin immoo obboleessa koo Ximotewos jira. Bara kana namoonni akkasii waldaa keessa jiru saba Waaqayyo. Warri waldaa tajaajilan, warri waldaa wajjin dhaabatan, warri waldaa karaa adda addaatiin waldaa utubanii qaban waldaa keessa jiru. Warra tajaajila wajjin, jaarsolee wajjin, abbootii waldaa gaggeessa wajjin namoonni akkasii jiru. Tokkoof tokko ta'anii wajjin hojjechaa jiru. Yeroo hundayyuu waan hundumtuu akkaataa gaariin deema jechuu koo miti. Kuni yaada adda addaa qabaachuudhaaf mala. Akkas ta'uun isaas dubbii guddaa natti fakkaatu. Waaqayyoon ergaa isaa duuba jira. Ayyaana isaatiin nama dandeettii hin qabne Waaqayyootu gargaara. Namni gahaan hin jiru. Eenyumti keenya gahaan taanee miti. Ulfinni Waaqayyoof haa ta'u. Wangeela dubbachuuf nu gahaa miti. Wangeela dhaga'uuf nu gahaa miti. Waaqayyootu gahaa nu godhe. Waaqayyootu nu gargaare. Ayyaana isaatiin. Phaawulos ani nama gahaa miti jedha. Nama cubbamaadha gahaa duwwaayyuu miti kan jedhu. Cubbamaa duwwaa miti cubbamtoota nama cubbamaa hunda caaludha. Garuu Waaqayyoon ayyaana isaatiin nama fedha isaa tajaajilu, nama fedha isaa lallabu na godheera. Ija namaatiin gaafa ulaalu nama dadhabdoota, wallaaltoota, cubbamtoota. Ija Waaqayyootiin gaafa lallamu garuu nama gahaa godhe Waaqayyoon itti fayyadamaa jira. Ulfinni Waaqayyoof haa ta'u. Kanaaf waa hundumtuu Waaqa keessaa dhufa. Waa hundumtuu galata Waaqatiif ta'a. Ulfinni Waaqayyoof haa ta'u saba Waaqayyoo. Kanaaf asirraa wanni baruu dandeenyu tokko wanni gurguddaan maali? Tokkoffaa waan dubbannu tokko fedha Waaqayyootiin dubbachuudhaaf, fedha Waaqayyootiin tajaajiluudhaaf, fedha Waaqayyootiin ergamaa ta'uu keenya beekutu nurra jiraata inni jalqaba. Of course kana dura nama Kristos ta'uu beekuu nurra jiraata. Namni tokko lallabuudhaaf, namni tokko ergaa wangeelaa bira ga'uudhaaf fayyuutu irra jiraata Kristosiin. Namni du'aan, namni foonii, namni jireenya namummaan isaa yaada foonii keessa jiru wangeela lallabuu, wangeela barsiisuu, namatti waa'ee Kristos dubbachuu hin danda'u. Kanaaf ani Phaawulos gaafa jedhu Phaawulos kun nama fayyada, nama converted ta'e, nama Kristosiin hojii Ergamuu.5 irratti gaafa laalte nama fayyi, nama Waaqayyoon isa karaa adda addaatiin itti dubbatee jireenya isaa fayyisee ergaaf as baasedha. Kanaaf jalqabumarra waa'ee Phaawulos gaafa argitan nama Waaqaa ta'uu isaa argitu, nama fayyi ta'uu isaa argitu. Fayyuu isaa duwwaa otoo hin ta'in asirraa immoo kan arginu barumsi guddaan tokko maali? Fedha Waaqayyootiin ergamaa ta'uu isaa immoo argitu. Nama fayyee erga fayyee booda immoo fedha Waaqayyootiin nama ergamaa ta'uu isaa argitu. Kanaaf har'allee nama Kiristoos hin fayyine ta'uudha tajaajiluudhaaf inni jalqabaa. Bara kana namni hin fayyine, namni fedha fayyina isaatu hubachuudhaaf nama rakkisutu tajaajilaa jira bara kana bakka baay'eetti gaafa argitan. Fayyuunsaa fayyuu maaliin beekna? Fedhaaf namni fayye tokko qalbii kan diddiirrate Waaqayyoon kan fayye, Waaqayyo jalatti gad of deebise, yaada Waaqayyoo duwwaa kan tajaajilu, yaada Waaqayyoo duwwaaf kan dubbatu, Waaqayyo afaan Waaqayyoo ta'e, ambaasaadara gooftaa keenya Yesus Kristos ta'e nama dubbatu, nama jiraatu ta'uutu irra jiraata. Nama fayye ta'uutu irra jiraata amma jalqaba. Bara kana nama fayyeedhaa namni bakka baay'eetti arginu amma waldaa dhaabee bakka adda addaatti namoonni fedha isaanii, yaada isaanii, foon isaanii tajaajilan kuni Waaqayyoon haa beeku dhugaa dubbachuudhaaf. Inni jalqabaa fayyuu. Phaawulos maaliif fayyee argina sirra waan ta'eef. Phaawulos gaafa jedhu nama fayyuu ta'a. Tajaajiluuf inni gara biraa maali? Fedha Waaqayyoo ta'uu beekutu namarra jiraata. Waaqayyoon fedha isaatiin waamee waldaa akkan dhaabu, namoota kana wajjin akkan tajaajilu. Waaqayyotu fedha qabaa. Asirratti Waaqayyotu na waame moo fedha foon kootiti, yaada kooti, abaluu waan godheef,
obboleettiin koo obboleessi koo waan godheef kana godhaa jirra kan jedhu kana hubachuun baay'ee barbaachisaa ta'a bara kanallee. Maaliif fedha waaqayyooti wanna godhame tokko taanaan galma ga'a asirraa beekna. Wanni fedha waaqayyootiin deeme tokko galma ga'a. Phaawulosiin waaqayyoon ergaan erge galma ga'e. Kun hoggaa akkuma meeqaa boodallee ergaansaa akkuma haraatti lallabamaa jira. Maaliif wanni waaqayyoon dubbate. Wanni waaqayyoon ergaa isaatiin erge hundumtuu yeroo hundayyuu itti fufa galma ga'a. Wanni karaatti dhaabatu tokko iyyuu hin jiru. Kanaaf fedha waaqayyootiin ta'uu mirkaneessuun garuu baay'ee barbaachisaadha. Cheek poointii guddaan fedha waaqayyootiin ergamaa waaqayyoo ta'ee jira moo foon kootu waa tajaajiluudhaaf yaada kootu waa tokko tajaajiluudhaaf foon kootu waa argachuudhaaf kanatti na bobbaasa kan jedhu cheek poointii kana addaan baafachuun dubbii guddaa ta'e natti dhaga'ama. Kana yoo ta'e dubbiin karaa fagoon deemu karaa fagoos nama dhoofu kanaaf har'a karaa adda addaatiin rakkina baay'eedhaan waldaan kiristaanaa struggle gochaa kan jirtu bakka baay'eetti gaafa arginu. Kanaaf fedha waaqayyootiin namoota ergamanii waldaa keessatti namoota waaqayyootti dubbachuun kan isaan irra jiraatu. Kanan godhinaa kana godhaa akkanatti baa akkanatti galaa dubbii waaqayyoo kana baradhaa jechuun kan irra jiraatu waldaa kiristaanaa keessatti namni tokko dura taa'aa waldaa ta'uu danda'a, barsiisaa waldaa ta'uu danda'a, nyaachisaa waldaa ta'uu danda'a. Hojii waaqayyoo waldaadhaaf kenne akka Efesoon boqonnaa 4:11tti ergama adda addaa raajii waldaa keessatti waaqayyoon kaase ta'uu danda'a. Akka fedha waaqayyootti namoota ergaman ta'uu isaan irra jiraatu. Akka fedha waaqayyootti namni ergame fedha waaqayyoo dubbata. Fedha waaqayyoo barsiisa. Fedha waaqayyoo jiraata. Intention isaa yeroo hundayyuu yaadni isaa yeroo hundayyuu fedha waaqayyooti waa waamameef waaqayyoof ergame waan ta'eef yaada Kristos galata Kristos duwwaata. Kanaaf garaagarummaa kan arginu amma wallolli guddaan kan jiru wal dhibuu guddaa kan jiru anatu ta'a anatu caalaaf waldaa keessatti filannoon yeroo godhamu tenshinii gurguddaatu jira waldaa keessa jaarsolee fidachuudha bakka baay'eetti. Abaluutiin ta'an anatu ta'a anatu hin taane akkuma seekularii kanaa ta'aa deema bakka baay'eetti. Akkuma addunyaa kanaa filannoo addunyaa kanaa fakkaata bakka baay'eetti gaafa arginu. Ta'uun irra hin jiraatu garuu. Maaliif? Fedha waaqayyootiin namni tokko waldaa keessatti filannuu deema taanaan wanni tajaajilu hundumtuu durayyuu hin beekama waldaa keessatti number 1 hin beekama durumayyuu. Phaawulos kun dura beekama ture. Namni kun fedha waaqayyooti waldaa keessatti nama beekama. Maal hin beekama? Fedha waaqayyoo tajaajiluun beekama. Barsiisa waaqayyoo barsiisuun beekama. Waldaa kiristaanaa fedha waaqayyoo tajaajiluun beekama. Kanaaf waa'ee isaa namni beekuuf hin rakkatu. Tokkoffaa. Lammaffaa namni isa filachuudhaaf salphaata dubbiin isaa. Fedha waaqayyootiin ta'uu mirkaneessuun dubbii jalqabaati kan jedhamuuf namoonni waldaa keessatti tajaajila adda addaa keessatti fedha waaqayyootiin waamamuu isaanii mirkaneessuu isaan irra jiraata. Inni jalqabaa kana. Kanaaf har'a walitti bu'iinsi gurguddaa kan jiru. Waldaa keessatti namoonni hedduu fedha waaqayyootiin waamamanii dhufani. Namoonni tokko tokko immoo fedha waaqayyoo malee waamamanii ergamaa waaqayyoo ta'anii as ba'u. Maatiyos boqonnaa 7 lakkoofsa 20 faarra gaafa dhattanii ilaaltanii waldaa warra gaggeessan ta'uu danda'u, raajii warra dubbatan ta'uu danda'u, namoota waaqayyoon karaa adda addaatiin waldaa keessatti akka hojjetan waame fakkeessuudhaaf seexanni hojii isaanii keessatti waan hojjete baay'ee qaba. Nama dhukkube fayyisuu danda'u, waan adda addaa hojjechuu danda'u, waldaa gaggeessuu danda'u. Boqonnaa kana gaafa ilaaltan garuu yaada waaqayyootu warra ergaman miti namoonni kun. Maali nu kanan goone gooftaa? Maali raajiin dubbanne waldaan gaggeessine dhibamaan fayyifne yeroo jedhan anarraa deemaa dabdoota ani isin hin beeku jedheen jedha. Waaqayyoon kana keessatti waan nu oolchineef ulfinni isaaf haa ta'u. Namoota waaqayyoon fedha isaa keessa nu kaa'e waan ta'eef ulfinni isaaf haa ta'u. Waaqayyoon kanarraa nu oolchu saba waaqayyoo. Kanarratti of eeggannaa guddaa gochuun baay'ee gaarii ta'e natti dhaga'ama. Fedha waaqayyootiin namni tajaajilu nama fedha waaqayyootiin waamame ta'a. Wanni isaa addaan bahee ilaalamu. Fedha waaqayyootiin waamamnaan ergamaa waaqayyoo ta'e fedhuma waaqayyoo tajaajila namni. Kanaan beekna. Check pointiin isaa kanuma. Fedha waaqayyootiin ergamaa ta'uu namni tokko kan beeknu fedha waaqayyootiif tajaajiluu isaatiin beekna. Inni tokkoffaan kana. Fedha Kristos tajaajiluu isaa beekna. Fedha Kristoosiif yeroo hundayyuu dhaabachuu isaa beekna. Dubbii wangeelatti bara kana maaltu jira? Namaaf dhaabachuutu jira malee. Fedha namaatiif dhaabachuutu jira malee. Yaada namaatiif dhaabachuutu jira malee. Fedhaaf yaada waaqayyootiif dhaabachuun nama hundarra hin jiru bara kana. Waaqayyoon nu fayyisu kanarraa dhugaa dubbachuudhaaf. Kanaaf fedha waaqayyootiin ergamaa Kristos kanan ta'e gaafa jedhu gaa anatu waaqayyoon na fayyise ana waaqayyoon immoo fedha isaatiin ergamaa godhee
hojii Kiristoosiif na baase. Kiristoos kan nu fayyiseedha. Gooftaa keenya Yesuus Kiristoos kabajni ulfinni isaaf haa ta'u. Ergamaa isaan ta'e Yesuus Kiristoosiifan ergamaa ta'e. Kiristoos isa waaqa ta'e. Yesuus Kiristoos isa nama qulqulluu ta'e. Isaafan ergamaa ta'e. Isa waaqa maqaa sadiin waaqa tokko ta'ee waame isaafan ergamaa ta'e. Maaliif fedha isaati? Yaada isaati jechuu isaati. Bara kanallee akkaataa kanaan ulaaluun baay'ee barbaachisaadha. Check pointii guddaan namoonni waldaa keessatti tajaajilu, namoonni nu filan, namoonni waldaa keessatti dura taa'aa ta'anii karaa adda addaatiin bakka adda addaatiin nu tajaajilan fedha Waaqayyootiin as ba'aa jiru. Maaliin beekna gaafa jennu namoonni kun waldaa keessatti kan beekaman nama jala deemuudhaan yookaan yaada namaa tajaajiluun beekamu moo yaada Waaqayyootiif dubbachuu isaanii, wangeela barsiisuu isaanii, namoota tajaajiluu isaanii waldaa keessatti maaliin beekamu? Nama barbaade ta'uu danda'a saba Waaqayyoo. Nama nu jaalannu ta'uu danda'a. Maatii keenya keessaa ta'uu danda'a. Fedha Waaqayyootiin waamamne taanaan namni tokko ergamaa Waaqayyoo ta'uu hin danda'u. Akkanumaan dadhabna malee, akkanumaan dhiibna malee dubbiin isaa fagoo deemuu hin danda'u. Maali Waaqayyootu fedha isaa malee, fedha Waaqayyoo malee tajaajilli nama tokkoo fiixa bahuu hin danda'u. Tajaajilli kan abbaa qaba. Tajaajilli kan Waaqayyootiin nuyi abbaa miti. Amma ownershipidha bakka baay'eetti. Anatu kana godhee, anatu asiin bahee, anatu asiin galee. Kun hundumtuu yaada Waaqayyoo miti. Maaliif fedha Waaqayyoo gaafa ta'u namni ergamaa Waaqayyoo ta'a waan ta'eef jechuudha. Kana Waaqayyoon ergamaa isaa godhee fedha Waaqayyootiin, yaada Waaqayyootiin jireenya keenya keessatti haa fayyadamu. Kadhannaa kooti. Maaliif Waaqayyoon gaafa ergamaa isaa nu godhu haambil nu godha ni jalqaba. Haambilii nu godha. Yookaan immoo garraamii nu godhee kan nu deebisa. Fedha Waaqayyoo gaafa ta'u. Phaawulos akkamitti akka of laalu ergaa kanarraa ka'aa laala. Fedha Waaqayyootiin ana kanan ta'e. Ana nama beekamaa, nama barate, nama sanyii abaluurraa dhalate jedhee miti kan jalqabu. Ani Phaawulos fedha Waaqayyootiin ergamaa Kiristoos kanan ta'e gaafa jedhu anumtuu kan Kiristoosii, fedhiinis kan Kiristoosii, ergaanis kan Kiristoosii, kan na erges Kiristoosii jechaa jira. Akkaataa kanaan of laaluun baay'ee barbaachisa. Ana duwwaa miti immoo obboleessi koo Ximotewos wajjin kana isinii barreessaa jirra. Har'a yeroo tajaajilu kophaa tajaajila miti saba Waaqayyoo. Anatu kana godhe, ana kana godhe, ana kana godhe, anatu siin bahee. Kophaa keenya wani tajaajilu hin jiru har'a. Yeroo dubbannus nama wajjin tajaajila. Obboleeyyan wajjin tajaajila. Obboleettii wajjin tajaajilaa jirra. Yaanni Waaqayyoo jireenya keenya keessatti fedha Waaqayyoo kana tajaajiluu keenya namoota wajjin tajaajila akka jiran, namoota wajjin lallabaa akka jiran, namoota wajjin waldaa bulchaa akka jiran, namoota wajjin fellowship Kiristaanaa kana karaa adda addaatiin gaggeessaa akka jiru irraanfachuun nurra hin jiraatu. Ximotewos fakkeenya guddaa ta'een dhufaa jiru asirratti kanaaf. Ergaa bakka baay'eettis dubbii Waaqayyoo yaanni Waaqayyoo kana akka ta'e asirraa argina. Lakkoofsa 2 fi ittaanee waan yeroo biraatti deebina. Walumaa gala gaafa asirratti ka dubbii kana laalu maal jechuu dandeenya? Ani Phaawulos fedha Waaqayyootiin ergamaa Kristos Yesus ta'e Ximotewos obboleessa koo wajjinan kan isinii caafuu kooti kan jedhu kuni waan guddaa waan hedduu as keessaa akka irraa barru saba Waaqayyoo dubbii kana haalan gooftaan isin hubachiisee jedhee yaada. Ani Phaawulos yeroo jedhu nama fayye, nama beekame, nama Waaqayyoon ergu, divine yookaan immoo mirmadummaa Waaqayyootiin nama ergame ta'uusaa. Fedha kan jedhu fedha Waaqayyootiin nama ergame, fedha namaatiin otoo hin ta'in jedhu asirraa argina. Kan Kiristoosifan ergame immoo namaaf miti, fooniif miti, mootummaaf miti, baraaf miti, Kristos Yesuusifan ergame. Kophaa koomii miti. Ximotewos obboleessa jaalatamaa wajjinan kana isinii barreessaa jira. Isa wajjinan ergame. Isa wajjinan yaada kana isinitti ergaa jira. Innuu na bira jira. Anatu barreesse garuu Waaqayyoon anatti dubbate. Kana kun Ximotewos koo obboleessi koo na wajjin jira. Isa wajjinan tajaajilaa jira jedhee isaatti dubbachuu. Isa wajjin waan kana immoo namootatti dubbachuu ergaa warra Qolosaayis kanatti dubbachuu isaa argina. Warra Qolosaayis kuni yookaan waldaa Qolosaayis kuni yaada adda addaa kana keessatti yaada kana hubachuudhaaf akka danda'u Waaqayyoon onnee isaanii, sammuu isaanii, lubbuu isaanii, waa hunduma jireenya isaanii kakaasaa akka jiru jalqaba ergaa kanarraa argina jechuudha. Lakkoofsi jalqabaa kun kana nutti dubbata. Kanaaf akkanumatti ilaalaa deemna. Haga Waaqayyoon nu gargaare lakkoofsi tokko haga tokko har'a jenneerra lakkoofsa 2 immoo yeroo biraatti deebinee jenna. Akkanumatti gaafa ilaalaa deemnu saba Waaqayyoo dubbii kana hubachaa deemna. Asirratti ergaa kana namoota akka sheerii gootan, namoota biraa akka gootan, fayyina gooftaa keenyaa Kiristoos namoonni dhagaan hin beekne akka dhagan akka gootan, warri dhagaan immoo keessatti warri tajaajila irra jiran fedha Waaqayyootiin tajaajilaa jiraachuu isaanii akka ittiin of laalan, cheek pointii kanaan akka of laalan, akka of hubatan, akka of sirreessan,
akka karaatti of deebisan, akka humble of godhan, akka fedhaaf yaada Waaqayyootiin dhaabatan akka ittiin of laalan isaan gargaara waan ta'eef sheerii akka gootan ammallee irra deebi'ee si yaadachiisuun barbaada. Gooftaan sin haa eebbisu. Eebbifama.